Mee namni shaafii. Warri biyyatti galchitu kunoo irra keessa jira fudhaa galcha. Warri biyyatti galchitu Saadiq naga qabeera bariinke. Saadiq dirhama kuma tokko tergera. Saadiq dirhama kuma tokko tergera. An kuma tokko tibuta. Dibashan asitinati. Kuma lama dibashan. Atau tahu jadi warga jatan akan tahu gargaran. Wallahi dibashan gua main tahu. Wallahi dapat. Dibashan injen. Assalamualaikum Mubarak. Ummata jirtu Muniran Fa Saadiq Sittina undi ke sawar zalirtan. Kalian doktoran. Senagi pacaram ko wallahi. Tatapin ke sanu zama cetu. Saadiq if doai goda me tor goda tijar sakan. Muniran bashang Dibashan godole. Angketif kamu betif kan Saadiq kuma lama dibashan tejra wan tefu. Amma dibashan qofa irma nama nu irma barbada dibashan drama dibashan. On galchi nama bira warra naga. Wanu matburi kuma to kon galchaf. Abdu ataw mucha. Allahu akbar. Tesani. Sai wombari je betul. Ara Sittina din follow goda jenna chaliste indani Mubarak regezeta. Okay. Haidar tai baka. Masyaallah. Wallahi hundi kesan Sittina din follow goda tije besa. Hundi kesan. Amin. Obboleewwan gaamee ini Sittinaan gisee namni meeqa namni suuqii qabu namni mana nyaataa qabu namni meeqa utuu jijjiru isiin wallahi mootii qabadda warri kaan gisee isiin akkanatti irra deebitee akkana taatu wallahi xiqqoo isinitti dhaga'amuu qaba keessattuu ijoolleen keenya gisee akka kana maan hin qaqqabne gisee nama rakkataa keenya argitan maa biran dhaabbanne. Abdu kan yetu miti kabadu Abdu. Abdu miti kabadu. Ajar aja lihat miti kabinnya saja biasa. Shabaka tuna bose turana. Le hunti ke zanume la cosa torba barrefadda wal jala ga dibuna. Ore munde tara gadani. Accounting saknoti la. Buka kana shasha. Okay, accounting sa kuma tokko shantama. Hortami sagal torba tami sadi sagal tami lama shan kan jedhu kana. Haidar maqaan isaa wan rabbi sini achiise yookaan rabbi sini kenneen bara dhaabadhaa gargaara ijoollee torba barreeffataa jiran wal harkisaa warri mudee tara qabdan maal gootan jala kana naani. Itti dubbadhu. Yaa warri wal baatan ol jala dubbataa gadi bu'a. Namni tokko immoo mucaa kana gargaaruudhaaf waadaa dhugumaa galaa amma abbaan qabdan amma sa'aatii ammaa kanatti kuma tokko haa ta'u namni galchuufii dandeessan ol galaa. Birrii kuma tokko gasheera. Ayyee nagaa galatoome. Nagara galatoome ulfaadhu. Munira muutii kan koo sagalee isinitti deddeebisaa jiraama. Ariifiidha bareedaadha amma bakka. Amma bareedaa ta'e galatoomii nagaraa kun nu jiraadhu. Bakka kun bahee rabbi afiyaasiif jiraadhu. Jiitu. Jitu dubbat. Nani nama indubbanne gadi buusii nama ol galuu barbaade ol galchiiniin. Waadaadha. Galli. Marhaba. Eshi baka. Rabbi baka siif haa galchi. Eshi. Nama bira. Morree teroon hojii hojjedhaa kana dafaati jalaati nama gaggalcha. Hundi keessan. Morree teroochi. Asirra miti naani jirti maali? Naani jirta miti? Sabboon
saachuudha. Abatto koo hidhadhee makiinicha barbaada 500 nama nu dabalu argannaan makiinicha asii binnee gara biyyaatti kaargoo goonaa jechuudha. Tiri galee rabbiin si haa qabu Saadiq. Yaa Rabbi nama kana ilmoo isaarra jiraachisi. Yaa Rabbi yaa Allah Saadiqiin waan yaadde hunda Rabbi siif hagu. Waan diyyatti hunda Rabbi siif hagu. Yaa Saadiq Rabbi si haa gammachiisu. Duniyaa akhiraa Rabbi si haa gammachiisu. Du'aa irra jira jara. Du'aa irra jira. Duniyaa akhiraa Rabbi si haa gammachiisu. Miskiina danuu gammachiifte. Yaa Saadiq Rabbi si haa gammachiisu. Abbo bismillahir rahmanir rahim. Gara laafeessa nama. Miskiina nama sitti dhiyaate akka gootichi beeka. Wallahi summa wallahi Rabbi mataa kee ola qabu. Duniyaa akhiraa Rabbi mataa kee ola qabu. Ani immoo miskiinummaa kee beeka. Gara laafummaa kee beeka. Wallahi dhaazim namni nyaatee quufan se'u. Haati manaa isaas giiftii innillee Saadiq jechuun miskiina bakka miskiinni yoo bifa qabaate gara laafummaa yoo bifa qabaate wallahi nama kana fakkaata jara keenya itti si qaalaala. Yaa obboleewwan koo imaaraa keessa jirtan amaanaa tokko sitti dhaammadha. Namni keenya silas wal fayyaduu irra alagaa fayyaduu jaallata. Haa ta'u ittaqillaa Rabbii sodaadhaa. Bilbila bitachuun keessa yoo namne dhageessanii kunoo obboleessa keenya Saadiqiin biraa ajajadha. Waan jedhu qabu laa kana sanan jedha. Obboleessa keenya Saadiqiin biraa ajajadha. Obboleessa keessani rakkataa keessan gargaara. Beelaa keessan gargaara. Dheebotaa keessan gargaara. Saadiqiin ammumarraa kaasaa fooloo godhaa. Wallahi yoo Rabbii sodaattan mucaan kun haqa nurraa qaba. Haqa kafalamee hin dhumne nurraa qaba. Hundi keessanuu fooloo naa godhaa. Bilbila bitachuun keessa yoo namni warri biyya kana keessa jirtan hundi keessan jechaan dhabe kanas waan hin dubbadhu dhabean waan hin dubbadhu wallaalee kanas narkaa badee mere boonaan tokko jiru waan hin dubbadhu nabe hundi keessan iyyuu fooloo godhaanii waan dandeessaniin Saadiqiin kana jajjabeessaanii fooloo godhaanii meeshaalee bilbila ajaa'ibaa of biraa qabaa. Warri bilbila bitachuun keessan hin oolle Saadiqiin biraa ta'u filannoon keessa. Namni Rabbiin duniyaa akhiraa isin milkeessuu barbaaddan dirhaama 500 200 fuudhuan 500 gargaarsaa miti gargaarsa akkaawuntii isaa ol ba'ee mata abbaan barbaade irra galchiif. Viidiyoo jarabdee wajjin chaalenjii hojjennee gargaarsifne amma makiinaan ittiin sochoo mee namni suuqii qabdan namni yoo barbaadan amma dhufee beeksisa isin hojjedhu dirhaama 500 nam lama nuu kenna. Nam lama 500 nuu kenni meemee wallahi borsaa keetii hidhata malee wallahi borsaadhaa si hidhata malee intinaa keerraa si hidhatu. Dhiiga keerraan hidhatu, umrii keerraan hidhatu, fayyaa keerraan hidhatu, borsuma keerraa hidhata. Mee borsaa keerraa hidhisi. Anis ilmoon qabaa bor waan ilmoo koo irra ga'u hin beeku. Bor makiinaan naan garagalee waan narra ga'u hin beeku jedhiiti. Saadiqiin fooloo gootanitu fooloo godhi isheen godhi meeme wal barsiisa Saadiqiin namaa wajjin qastii isaarra iyyuu hin geessu ana dabalatee hundi keenya. Saadiqiin wal barsiisaa uummataan Saadiqiin uummanni keenya arguu qaba baruu qaba. Meemee nama 500 naa kennu lakkoofsa barreeffadhu warri keessattuu jinni translation jettee faada baateenu maaloo abayaa seeni Abdii Huseen Allahu Akbar jedha. Abdii Huseen Rabbi si haa gammachiisu. Wallahi Rabbi si haa gammachiisu Abdii Huseen. 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 Rabbi si haa gammachiisu. Gammachuu kee Rabbi nu haa agarsiisu. Wallahi yaa Rabbi yoo waa tokko sii goone. Abdii maal jette? Maalirra jira basi lau hin barreen. Obboleessa keenya kun ola dhaabadhu obboleessa koo dhaabadhu. Obboleessa keenya miila citaa miila isaa tokko cite. Adaraa makiinaa sii miila sadiinaa bitaa jedhe.
Kamerati share koda kamera nangar gara nanjirida. Kamerati. Ayyara konka bungar gara kamal tora kisa de account isa kesa nari. Ishi la nuti bika. Drama kuma to kobar ban amma. Me garra nuru kutta. Account kes beri ajira mo to pera aslan ni. Inni to pya jira la asibi ta me gala jira. Ajira mo. Beri asitin. Wara Dubai barbadi amman. Jabat mariato debi koy barete debi abdi. Kaidan sabari jallata. Mube. Debi abdi. Kaidan Kamera. gadi buati da magal chaka mori taronni. Hayat ma ibon debi ket. Namagal. Abdi use mek kuma to korra wante du badaw koy. Abdi Beri to pera to te beri to de beri ko nangal na beri to pera ngal. mate. Beri to pera kuma shan nangal. Beri Ethiopia kuma shan nangal chafi jadi account Ethiopia si kenina. Irra fune okimo itimi akabatu. Itimi amasi galcha. Account ka umbe to be. Eh? Account bi to pera ka boni natim te nangal chura mala bod. Ishi. Esa narga. Kamu sana berajak. Kanar ka abdi. Baka mengira sir. Tela lewa ko kale sa sana fal machun no fe. Isa man falmatini fi. Misal bala. Ila Nazif ille jolle ndenu illa account nu tergele yiru kamera. Nazif okay koy kamera tendu net. Kamera de bato kota jala jala. Abdi use ko wallahi gar gasa be dinin ndu majamara man la jala to beto. Seni na jala to. Olangal chese si se kat. Nazif. Ya bo namna jalate se. Walaikum assalam. Namna jalate se company ngone. Sharing ngone. Wallahi wanti muchakana mudat. Si mudat chumala. Ishi do badu Nazif. account sana ergi bere kuma kudan Ethiopia na nerga Allahu Akbar. Munira jabadu na ergi messenger ay nergabi. Dafia Munira. Account sana ergi. WhatsApp ila na. Rabbi sirrah jallatu wallahi Rabbi wataki wala qabl. Jiran galatom wallahi jazakallahu khairan. Thank you my brother. Akasi obulumman. Me wari Dubai ke sertanu. Ni wari Dubai ke sertanu. Jir rajada mi alta ko bannada. Rajada. Ya? Kuma to consider senjira Kuma to kono ratida baside? Ayye kuma to kono to gargaran jede kuma lama kuma to kono biamma. Dirama kuma to kono lu chufa ka mi gargar satte tungalin. Dirama kuma to kono kana nanna county ko ratamana galchu. Dirama kuma to kono kana. Dirama kuma to kono kana meme namni lama ibashashan yokimo namni labisikel. Sigale ibashashan miti. Kuma to ko chufa namni jatto jirates annama la barbadian. Kan ibashashan na kenno. Dirama kuma to kona gutati kuma sadi yero jala dar sine kane gargar sa sabiya mo account ya munira nu fahimtu meme kabada munira account nu tumi warra kan biya galchuf kenina Ini sa kanuma isati nigdi banki da. kuma to ko suta jadi ka ijolle barresa suta jadi meme kuma to ko aye koy an barresa koy naops Eshi kuma tokko Shantam. kuma tokko eshi Shantam. shantama Afurtami sagal. Torbatami sadi. Sagal digdamishan. Makano Haidar Muhammad. Haidari Muhammad matafamera imulata Naam. Milali sirina Sirride. Milali kodro kuma tokko shantama afurtami sagali torbatami sadi sagaltami lama shan Naam. Akkas Haidar. Yalla bolewan. Namni qabdanu hundi keessa. Ela
እሺ አማጋ ቆይዳ በቃ አካውንት በተሰራ ለምቲ ምንም ንለማ اتقلا ربي فياسي كن يجدي اتقلا وري امارات كسجرتن نمني ان ديرجت درهم دبشن شنما امنا غلچو ماكينيچ امن نقيبتا بربادي نما امنا غلچو بكا ماكينا دي مارام بكا ماكينا سميده سديني لبركات فيا دبچو ربي جانا بتا جلي كاتاتو لسن بتا رن وري دبي اكرم بي زمبي كن نوديس اكا يمماني يسا nutti bu'ame sana akka Dubai tirti bu'ame balaa yeroo hunduma keessatti bu'amale nama tokko lamatti biti kan bu'u kanaafuu jenna meemee warri Dubai keessatti tanu namni lama diraama 500 kennitan jirra jedhaa meemee nama Dubai ol naagachaa beeksisa suuqii keessanii kan saadiq illee nan deema silaa mana kooti anatu dagatee malee habiibii koo kan saadiq kan kooti kan biraa warri suuqii qabdan درهم 500 amma nu kennu naannoo ajban jirtan kottu fuudhee hojjettanii dhufeen fuudha mee torba barreeffadhume obboleessa amma dunni soo argamu torkee dhaabadhu abbaa bakka isaa dhaabatu dhiifama naa godha dhaabadhu abbaa koo torkee dhaabadhu Turkiisa cinqaa. laa hadaabatu maaliif ilaalan malee gargaaraan jedhan torkee dhaabatu Haydar warra sirratti dawwal irratti cufiiniin ana irratti illee asirratti na argaa natti dawwala uummanni. Haydar ol ka'ii girgiddaatti kadhuu dhaabadhu hin taa'in obboleesso hin taa'in nassin jedhe hin taa'in wattuma kaasii hirkadhu amma birriin kun argamutti hirkadhuu dhaabadhu anassin jedhe warri jala deemtee taa'i uffay jettu yallam hin taa'u Maal sheer godhaafi. maalitti taa'adha viidiyoo jitaara meemee rabbii jedhidhaa kana laalaa diraama 500 namni ajmaniin keessa jirtan ustee Imaratin keessatti diraama kuma tokko barbaanna makiinicha bituudha makiinaa sa lafarra deemu sana sa miila sadii sana bituuf hin deemaa jira kana meemee rabbumaa jedhaati namni lama jirra jedhaa rabbiin kan jirra siin jechuu barbaadde namani rabbii jedhi garaa siyaa nyaatu mucaan kun sabiyyiidha nama guddaa miti makiinaa isa diraama kuma tokko dhabneem jaran gargaarsi inni kaan jaraaf dhiyoo hojjetaanee Yaitu mak kanti sini terserah. Nama drama 500 nu kennu nama lama barbaadan. 500 kan naa kennu nama lama. Nama drama 500 naa kennu nama lama barbaadan. Nama Be, wayye. obboleettiin koo achuma sibira jirti lakkoofsaan nan ergaafi sibilbiltii anan gargaare jedhaa jirti isinis sibilbilteetii waan kana nan kenna jedhaa jirti bilbila kee nan ergaafi sibilbiltii 500 moo? isinni nan ergaafi jedhaa jirti Meena siifoo gaafadhu addanuu baasi. bilbila kee nan ergaafi ammaan Ashi jechuun koo gatii gargaarsi inni kun harka galaa jiru jennani ankuma sadii yooliin barbaadu booddee ana si namaa walitti buusa waan ta'eef birrii meeqa akkasii nan gargaara itti nuuf kottu kaa karaa dhaga'e kottu nasiif ana si jedhe namni dhaga'uu qaba maaliif bor immoo birrii kuma 10 walitti qabatee 5 jedhamuun barbaadu an 3 qofa barbaada 1 sadii Galchaame. Sirriin jirtanuu abdii geetaachoo tolgalchaa. ol galchaanii Obboleewwan koppiliin gisheer godha baalla. gaafadhu kottu ati nasiif ishi abdiina galchaa moditar hayyee jabaadhaa gaa dirhama 500 nama naa kennu barbaada nama rabbii fayyaa kee yaa namane rabbi fayyaa kee hin qabin takkaa du'aa kana inni qabne hin beeknu gaa teessee ilaaltaa hoo wallaahi teessee ilaalta teessee ilaalta hin taa'u mucaan kun amma birriin kun walitti qabamutti abadan amma dirhama kuma sadii guutuu Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وي منيرة نوتي كابن. وي. Mube. أوكو. Akkuma dheengaddaa ergi kennii fi ansiifan erga. ميغا كنودا. Shanika. الله أكبر. مجدي كان يا دتني. Haadhi. مجدي كان يا دتن كفت. Gaafa xinnaan si erga shi.
Ishi, kennii namni fi mudatti hangafa kana yaadattan qofti mee ana jedhame. Sittiin afuula gulaame akka kubannaa taatu. Namni sittiin yaadattan mucaan kun gadataa oo dhaabachuun isaa garaana nyaate jettee kan dhufte. Mee namni sittiin kana beekta jirtu. wallahi abbaan kootu yoo akkana miilli tokko irraa cite suma laadeetan Ay, abbaan kee sun miilatti irraa cite. deemuu hin danda'u. Ay, miskiina adagaan dhaga'uu nan beeka garuu wallahi miilli irraa cite nageenye. Wallahi rabbi adagaa dingataa kana rabbi miila jaasii haa baasu amma. Wallahi alaalii keetii adagaan sun lamuu deebi'ee maatii keetti nufi warabbal kaaba. Bada garaa nama nyaataan dinga dallee dubbachuun barbaanne asirratti rakkoo qabdi jedhee malee nu waa'ee abbaa keetii dubbachuun barbaanne ga dubbattee gaa. Wallahi rabbi fayyaa isaanii guutuu siif eegu. Wallahi rabbi rakkisee fuuldura nama sin dhaabin. Rabbi rakkisee fuuldura nama sin dhaabin. Ay. Mata keenya argitanitti du'aa kadhaaf ishii bakka jirtanutti wallahi du'aa kadhaafi. Sittiin nama garaa nama nyaattuu fi nama maatii sii gargaarrattee engadallee milikkita godhee sitti himin ture. Mucaan kuni nama ofii siitiifuu silaa waa biraa barbaaddu lakkii gargaarsan barbaadu jettee du'aa qofa sirra barbaada jettee natti mattee jechuudha akka obboleessaatti keessaan. Maatii sii sana adagaan irra ga'e jechuudha. Yaalchifataa turte akka rabbi haajaa sii baasu. Akka rabbi umrii sii dheeressu hundi keessan du'aa kadhaafi. Hundi keessan bakka jirtanuu du'aa kadhadhaafi. Du'aa godhaa fi foolollee si godha jajjabeessaa obboleewwanii warri keessaan isaa maallaqa ergitanii darasanii natti ergaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa akka nu Agalcha nu dhiisi. Jarra galcha nu amma 500 akka nama akkasittiinaa meemee qoy nasiif hasa deebi'u. Waan nasiif jedhu ilaalle kane. Waan nasiif jedhu fudhatee nu dhufu ilaalle kane waan hafe immoo goona. Karaa deemaan jiraanii makiinicha ilaaluuf hin naqee. Makiinicha ilaaluuf hin naqee. Meesheer godhe. Tuffaa nama jedhamu kana galchaa namni irratti barreessaa dhufan. Meemee tuffaa faashinii. Barrean wallaahi.